Kun reediyoo sabaa himaa Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya keessummaa isiniif qabannee dhiyaanneerraa keessummaan keenya har'aa obbo Mardaasaa Addisuuti. Obbo Mardaasaa Addisuu waggoota muraasan darban keessatti baqattoota Oromoo biyya Afrikaa garaagaraa keessatti akkasumas Yemen, gaanfa Afrikaa, kaaba Afrikaatti nama gargaaree ture. Har'aa obbo Mardaasaa Addisuu wajjiniin gaaffii deebii isiniif dhiyeessina. Gaaffiif deebiin kunis kan xiyyeeffatu baqattoota Oromoo kaaba Afrikaa yookaan Liibiyaa irraa gara Ameerikaa kaabaa yookaan USA'tti qubsiifaman ilaalchiseeti. Kanarratti gaaffiif deebii obbo Mardaasaa Addisuu wajjin goonaatti dhiyaadhaa jenna. Obbo Mardaasaa baga gara reediyoo Oromoo Pirees dhufte. Galatoomii egaa akkuman jedhame gabaabsitii waa'ee kee keessumaayyuu waa'ee kee kan gama baqattoota gargaarutu hin jiru eenyummaa kee of ibsiitii gabaabsi gara baqattootaatti ceena jechuudha waa'ee baqattootaatti ceena. Fayyaa Boqoreenso maqaan koo Mardaasaa Addisuudha. Baankoo Rikodaa Tureessituu Tolasaa Atikoo Deegannaa Saalamuu. Akaakaan koo Kolonel Alamuu Qixxeessaadha. Seenaas waa'ee Maccaatuu Lamaatiin kanaan waan baay'een baradhee waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee tokkummaa Oromoo gatii kennuu tokkummaa qabaachuus jiruuf Maccaatuu Lamaanis waan saba keenyaaf hojjete kana fa'aa hubadheen jira. Waa'ee koo yoon kaasee biyya Ameerikaan guddadhee warri koo biyyaa baqatanii yeroo ani waggaa 5 turee ka'ee biyya kanan guddadhe biyya Ameerikaan guddadhe jechuudha. Warri kee maaliif biyyaa baqatanii obbo Mardaasa? Sababiin isaa bara 74 keessa nama baay'ee mootummaan Itoophiyaan sun nama baay'ee nama keenya fixanii firuma warra keenyatti dhiyaatan iyyuu nama baay'ee fixanii abbaan koo immoo warra barbaadaa turani keessaa ture mootummaan kanaan baqatanii waggaa 3 fudhate haati koo ana obboleessa koo ture yeroo sana biyyaa nu baasuuf baay'ee rakkatanii rakkoodhuma saba keenya irra bara sana ture ammas kan dhufee jira jiru sana kan Oromoon baqate jechuudha. Kanatu si kakaasa jechuudha baqattoota Oromoo gargaaruuf. Nunis baqannee turre haalli kan nun baqannee akka baqattoonni Oromoon kaan biyya adda addaa lixaniiti kan keenya biyya addaan itoo lixuu nun barbaachisiin ta'e garuu nunis baqannee turre garuu haala kanaanii waa'ee kana natti mul'ate jiruun gatii qaba jedhee fudhate. Baay'ee gaariidha obbo Mardaasaa. Ani fira Koloneel Alamuu Qixxeessaa akka taateen beekneen tureyyuu baay'ee gaariidha. Oromoon hundumtuu waliif fira. Mee itti fufuudhaan ati baay'ee baqattoota Oromoo biyya adda addaa keessatti faca'anii argamanii biyya adda addaa keessatti UNHCR'n gatee mootummaan abbaa irree Itoophiyaa yeroo hunda biyya adda addaa seenee rukutaa akkasumas immoo baqattoonni Oromoo biyyuma sana biyyuma dhaqan keessanitti illee achittis hin rukutamu. Mee gabaabsiitii maal fakkaata ture waggaa muraasan darbe keessaati biyya kam keessatti baqattoota Oromoo gargaarte? Biyya ture kan calqabe haala ittiin calqabe kan ammoo duraan waa'ee muuxannoon koo karaa engineeringiidha. Kanaaf karaa waa'ee bishaanii irra hojjechuurra yaalaan ture. Yeroo sana mootummaan karaa dhufuu isaanii waan baay'ee irra natti mul'ate. Piroojeektiin sun xinnoo ishii booddee hafe. Garuu bara Liibiyaan lolli mukee mootummaan Kadaafiin yeroo sanaa ka'ee biyyata dabarfamaa ture. Oromoon warra gaggeessitoota hawaasa Oromoo Austraaliyaa fa'aa biyyata dabarsaa turanii isaan irraa
waan rakkoo Oromoo irra ta'aa ture sana nu hubatte. Yeroo gaaffii deebiitiin karaadhuma iimeeliitiin immoo gaggaafachuun calqabe obbo Aliyyee kan jedhamani nama keenya kan waggaa baay'ee tattaafatu saba Oromoo. Yoo ati waa'ee kanarra hojjechuu barbaadde silkii namoota Libiyaa jiranii kana siin dabarsa jedhee offline jennaan nan gammada naa dabarsiin jedheen obbo Aliyyeen yeroo sana silkii selfoonii gara nama 300 kan Tripoli Libiyaa turanii naa dabarsee gara nama 150 Bengaazii kan turanii naa dabarsee isaan akkasiin hin calqabe waa'ee baqattoota ilaaluu jechuudha. Hayyee baqataa ture obbo Aliyyeen biyya Libiyaa keessatti yeroos. Yeroo sana rakkachaa turanii waan hin dhagee Oromoo tokko ajjeesanii namoota Libiyaan jedhanii kanaaf waan gochuun calqabe bilbiluun calqabe silkii iddoo lama hiree warra Tripoli jiranii jedhee isuma silkii naa kenname sanarraa bilbiluun calqabee warra immoo Bengaazii irraa dhufaniis immoo isaanii bilbiluun calqabe. Yeroon bilbilu immoo yaadni isaa akkatti of hin dhiyeesse ani miseensi Machaatu Lamaadha iyyuu kanaaf akka Machaatu Lamaa dhiyeessee bilbilee haalli kan keessa jirtanii maal inni iyyata keessan dabarsuun barbaada jedhee gaafachaan ture. Sammuun gaafatu waan isaan keessa darban ifaa namoonni dattimaa turanii tokkoon nama hunda isaanii bilbilee gara nama 6 yookaan 7 bilbilee gara Tripoli irraa naannoodhuma sanatti dhiyaatu immoo bilbilee Bengaazii irraa akkuma kanaan deemaan ture jechuudha. Eeguma lola sanaa ka'ee ammuma ammaattiyyuu namoonni achi keessa ammayyuu jiru garuu haala isaanii kan waanuma keessa jiru biyyata dabarsaan ture. Baay'ee gaariidha. Yeroo sana wal waraansi biyya Libiyaa kan Gadaafii aangorraa buusuuf tattaafachaa ture keessatti maal fa'a rakkoon yookaan aleellaan rukunnaan baqattoota Oromoo irratti biyya Libiyaa keessatti ga'aa ture maal fakkaata? Mootummaan yookaan uummati biyya sanaa akkamitti isaan laala ture? Gaaffii gaariidha Profeeroonsa waan karaa alaamuu ilaalamu waan fakkaatu kan hamaa ta'e mootummaa Kadaafii beeksatti hubatamee ture. Garuu rakkoon kan Oromoo keessa ture warra Kadaafii duwwaa miti. Warra isa lolanii isa morman iyyuu keessaa jibba kan warra Araban taane jedhanii ilaalanii hundi isaanii miti garuu warra qawwee qabanii tokkotu waan hamaa gochaa turan. Waan fakkaatu jechuun warra Tripoli keessa turaniis warra Bengaazii turaniis haala bahuu sodaatu turanii dhaqanii waan isaan barbaachisu nyaata aannanis isaan gidduu daa'imas ture jaartiinis turanii warra gargaarsa barbaachisu baay'ee turanii isaatti waanuma deemanii waan barbaachisu argachuun rakkoo guddaa ture. Gara tokko loltuu Kadaafiin isa qabanii manii intumuu nama ajjeesanii turanii gara warra Kadaafii morman immoo Kadaafiin isin ofitti qabee nu lolsite jedhanii saba adda addaa kan horii baasee akka sabuma Libiyaa fixanii gochisanii waan akkasiitiin Oromoos rukutaa turan. Sorokkoon baay'ee guddaa ture warumayyuu biyya kana dhufanii keessaa tokko Oromoon shukutiitiin achuma Tripoli rukutamee hiriyaan isaa tokkoyyuu dhaqee dhokkatee qoricha barbaachisu argachuus dhaqee suuqii deemee bituusa barbaachise dhokkatee baay'ee akkasii ture jechuudha. Namoonni ajjeefaman turaniiru baqattoota Oromoo gara Libiyaa keessa turan keessa. Akkan dhaqee nama 2tu ajjeefamanii baay'ee na gaddisiisee ture. Calqabarra nama 2tu ajjeefame. Keessatti taanee immoo waan nama gaddisiisu waan ta'e warruma Libiyaa kana keessaayyuu ibidda kana keessaa sin gargaarra jedhanii Oromoo baay'ee himanii horii
kenniti gara Itirii geessinaa jedhanii horii isaan irraa saamanii akkara markabaan konteeneriitiin gara Maaltatti yeroo sana nuu geessuu jalqabanii Oromoon 300 keessaa 60tu bishaaniinuma dhumani. Inni kun iyyuu waan duratti gaafatte sana waan nama gaddisiisu waan guddaa tokko ture iyyuu nama wajjin hojjechaan ture iyyuu Dr. Trevor Trumanin iyyuu kana dhagee iyyuu waanuma nama gaddisiisu ture jechuudha. Tole yeroo sana bidiruun garagaltee Oromoon baqachaa Libiyaarraa gara Maaltaatti fa'aa baqachaa ture namoonni hedduun akka dhumanii gabaasa sabaa himaalee adda addaarraa dhageenyee ture. Irra deebitee nuuf himuu keetiif baay'ee galatoomi. Mee yeroo sana haalli hammaataan akkas fakkaatu baqattoota Oromoo irra wayita ga'aa turetti dhaabbileen baqattoota gargaaruudhaa fi aangoo qaban kan akka fakkeenyaaf UNHCR yookaan waldaa gargaartuu baqattoota kan UN kan ta'e sun wanti godhe jira yeroo sanatti baqattoota Oromoo gargaaruuf. Biyya keessa kan hojjechaa turanii Red Crescent turanii warruma Red Cross keessa qooda qabanii. Red Crescentiin isheen tokko maal akka jedhamti baqattoonni Oromoo waa isheen itti himaa turanii iddoo Bengaazii keessa iddoo tokko warra baqataa saba adda addaatu achiin waliin qabamanii akka loolarraa nu fagaachuu yaalla jedhanii gargaaraa turanii Red Crescent darbanii akka torbaanii dubbisaa turanii. Garuu haalli isaa kan nama gaddisiisus nama yaaddeessaa ture bara sana. Kadaafiin sagalee warra Bengaazii kana egaa achi ture iddoo warra mormanii jalqabee hundi keessan sinsinnaa jedhee reediyoorra beeksisaa ture. Gara iddoo baqattoonni turaniif immoo qawweetii dhukkubaataa turanii warra loltuunis warra mormanii Red Crescentii ture kan jalqabee biyya sana keessaa. UNHCR achi baqatanii warma UNiif maala ba'anii keessaa turanii so baay'ee hojjenne akkan hubadheetti Libiyaadhuma keessa jechuudha. Tole gara mootummaatis gara riphee loltoota biyya sanaa yeroo sanaa turaniinis dhiibbaan adda addaa irra ga'aa ture. Mee fakkeenyaaf yeroo baay'ee rakkoon kun biyya adda addaa keessatti ka'aa Keeniyaa keessatti ka'aa Yemen keessatti ka'aa Libiyaa keessatti ka'eera amma immoo Masrii yookaan biyya Ijipti keessatti ka'aa jira. Yeroo baay'ee baqattoonni Oromoo in rukutamuu, in dhiitamuu yookaan immoo darbee sin ajjeefamuu eenyummaan isaanii hin beekamu fakkaata. Jechuun fakkeenyaaf biyyoonni isaan itti baqatanii biyya Itoophiyaa kana jaallachuu dhiisuu danda'u. Sababiin isaas biyyi Itoophiyaa kun yeroo baay'ee waraana biyyoota amantii musliimaa hordofan kanarratti waan bantuuf jechuudha. Kanaaf jecha mee akka ilaalcha keetti eenyummaan Oromoo beekamaadha. Hagam beekama biyyoota even Oromootumti musliima ta'an mataa isaaniitiin biyyoota musliimaa keessatti yeroo baqatan yeroo baay'ee dhiitan adda addaa yoo irra ga'u laallaa garuu sila otoo obbolummaan sun jiraate baraaruun hin danda'ama ture. Mee kanarratti mee xiinxala kennuuf ibsi. Akka nu hubadhe tattaafiidhuma waan biyya Libiyaa keessas Sumaalee, Ijiptii, Yemeniis iddoo baay'ee kana keessaa rakkoo baay'ee guddaatu jira Oromoorra. Rakkoon kun immoo mootummaadhuma Itoophiyaa sana irraa jalqabee bara Minilikii irraa jalqabee Oromoon hin jiru jechuu barbaaduu sanarraa dhufee Oromoon hin jiru sanarraa immoo akka kana kaasanii rakkoo baay'eetu dhufe. Kanaaf dhaabboonni kaanis illeeyyuu akka Oromoo ta'ee mandeetii akka argatu iyyuu kan ciccufanii baay'ee ture. Kana ture iyyuu wallaansoo guddaa UNHCR Ijiptii warra Bengaazii irraa baqatanii Saluum deemanii UNHCR Tunisia keessa Ras Ashdir sanatti kan rakkoo guddaa ture. Garuu Oromoon kan
kan achirraa baqatanii waan nama gammachiisu waan isaan godhanii hin jedhanii waan isaan jedhanii akka Oromoon galmeessu sirra jira jedhanii dhiibbaa guddaarra godhanii UNHCR isaanii akka booddee harkifamu godhe garuu ammayyuu iyyata dabarsuutiin akka hin cufamne kan yaalii gochaan ture iyyuu anis miseensuma Machaasuu Lamaatiin Dr. Trevor Truman immoo waa'ee haadha namaarraa waan dhiyeesse kanas activistiin tokko afaan Oromoo beektii Chief Defringer baqataa tokko obbo Abdul Kadir kan jedhamu Kaayiroo jiru nama jabaannis nama Yamanis iddoo adda addaarraa obbo Gaarumaas kan waa'ee haadha ilaalus wal wajjin hojjechaa turre waan barre dabarsaa waan isaan qoratan immoo ittiin immoo iyyata dabarsaan turan. Baay'ee gaariidha. Kanatti Oromoon akka Oromootiin hin galmaa'ine gochuu sana dhiibbaan mootummaan Itoophiyaan kan godhe immoo UN'n immoo fudhachuu isaaniitu rakkoo guddaa fide jechuudha. Tole. Eenyummaadhuma kana keessaa otoo hin ba'iin eenyummaan Oromoo kun baay'eensaa akka Oromootti galmaa'ee jiraachuunsaa baay'ee barbaachisaadha. Yeroo maaliif barbaachisa? Mee nuuf ibsi. Maaliif baqattoonni Oromoo biyyoota adda addaa keessatti baqatanii jiranii akka Oromootti galmaa'uun maaliif barbaachisa? Isa dura tokkoffaan isaa eenyummaa namaati. Ani yoo nama jedhee nama tokko beekamee jireenyaan qaba jedhee eenyu jechuu sana immoo ani Oromoodha jechuu danda'u akka kooti. Oromoo ta'uu miti warra naan jedhanii na balleessuu yaalaa jiru jechuudha. Seenaa kan nama balleessanii jechuu yaadni jenosaayidiin namni kun nama miti jechuu isaaniitiin calqabe. Nama mu balleessuu yaalanii namummaa isaanii dura fudhatu. Yookaan bineensa jedhu yookaan tisiisa jedhu nama miti jedhanii. So kanaaf calqabaan kan namummaa isaanii agarsiisu jechuun nama eenyu isaanii ta'anii kana fudhatamuu barbaachisa akka biyya lafaa. Warra cunqursu sun beekaa gochaa jiru. Garuu mootummaan dhaabbanni kaan immoo akka qoodan fudhanne ukkaamtuu sanas Oromoon immoo nun akka tokkummaa qabaannee mormuun nurra jira. Dhugaadha. Mee durarratti waa'ee gahee tikaa mootummaa wayyaaneedhaa biyya adda addaa keessatti baqattoota Oromoo reebuudhaan deebistee biyyatti hidhuu yookaan murtii ajjechaa irratti laataa kan turte irree baay'eetu jira. Yeroo ammaa kana warri abbootii siyaasaa adda bilisummaa Tigraay jaarmiyaalee yookaan dhaabota addunyaa international kan ta'an jechuudha. UNHCR dabalatee IGAD dabalatee jaarmiyaalee adda addaa keessa miliqanii seenanii guutanii jiru. Kuni namni isaanii bakka hunda jiraachuunsaa dhiibbaa akkamii qaba jettee yaaddaati mirga Oromoo irratti? Dhiibbaa guddaadha. Kanaaf karaa baay'ee dhugaa Oromoo akka mul'anne kan godhame keessatti mul'atee jira. Dhaabbata adda addaa keessa lixuunis warruma baqataa ta'anii keessayyuu baqattoonni kan natti himaa turanii warra mootummaa hojjetan isaan gidduu keessa deddeemaa ture jedhanii natti himani. Waan isaan himan immoo akka Oromoo galmaa'anii booddee immoo Oromoon rakkoon qabu jedhu immoo warra dhaabbata adda addaa. Ani Oromoodha. Ani afaanuma hin beekne katamaa keessan guddadhe jedhanii waan argame biyya adda addaa lixanii Oromoo ta'uu dhiisuu isaanii barame. Akka waan akkasii kana nu hubadhu eessaa kan hubadhe yoo gaafattanii tokko baqattoonni iddoo Tuniiziyaanis iddoo Bengaaziinis iddoo Somaaliinis waanuma kan waan fakkaatu natti himani. Warruma waliin beekne. Qomoon isaanii maalinni? Qomoon jara kanaa kan Tigroota moo Amaara moo Oromoodha jedhanii himatanii kan akka UNHCR faa keessa seenanii Oromoo miidhaa kan jiran kuni eenyu isaan eenyu? Amaarri baay'eedha. Tigreen illee baay'eedha. Iddoon iyyuu jiru tokko naannoo
California kana keessa iyyuu dhaabbanni tokko jira waa'ee resettlementii kan hojjetu. Warra resettlement organizationii kan mootummaa wajjin hidhame biyya Ameerikaa keessa lama guguddaatu jira. Jechuus Catholic resettlement jira, tokko Lutheran jira, tokko immoo kan Tigreen keessaa jirus jira. Isaan lamaan keessaa tokko dhaabbata kan Oromoo naannoodhuma California hojjetu kan ilaalu. Isaan waamanii Oromoon tokko resettled ta'ee LAX jira jedhanii waamanii dhaabbata kana. Dhaabbata kana dhaqee miseensi isaanii immoo dhaqanii deemanii LAXitti Tigree ta'uu isaanii barani. Biyyi sun eessadha? Iddoon amma jette sun eessa? LAX iddoon jette sun eessa? Iddoon sun eessaan jedhe? Iddoo Los Angeles. Okay. Hayyee. Tole baay'ee gaariidha. Ittaanuudhaanii injifannoo yookaan immoo bu'aa gaarii agarsiistee taatii gargaarsa baqattoota Oromoo gargaaruu keessatti waggoota muraasan darban keessa tattaaffinatti goote bu'aa agarsiisaa jira. Akkuma sirraa dhaga'uu danda'etti baqattoonni Oromoo lakkoofsa kudhanootaan lakkaa'amanii biyya Ameerikaa kanatti qubsiifamaniiru. Mee waa'ee isaanii nutti himii akkamitti gargaartee amma eessa jiru? Namoonni gara digdama caala ta'uu danda'u iyyuu kan biyya kana dhufanii akka nu hubadhe warruma baqattoota Tunishiirraa kan turanii 170 keessaa gara 150 kan 150tu caala biyya adda addaa argatanii Australia gara 30 yookaan 40 lakkoofsaan baay'eedha. Gara sana wanni immoo gara Bengaazii immoo 80 keessaa gara 70 kan 75 akkasitu resettlement argatanii. Biyya kana keessa immoo gara 20 caala ta'uu isaanillee iyyuu wal gurmeessaa jiru, karaa social mediaatiin walii quunnamaa jiru. Tokko iyyuu miseensa machaasoo lama taana jedhanii garuu baay'inaan wal quunnamaa jiru. Haala biyya kanaa hubachuu, wal hubachisuu, akkatti jajjabaatanii jireenyuma kan haaraa biyya kanaatiin jiraatanii achumaanis waanuma saba keenyaayyuu akka ayyaana gosoota Oromoo faayyuu ulfeessaa jiru. So kun faa waan nama gammachiisudha. Baay'ee gaariidha. So biyya kuni waan xinnaa miti. Namoota kudhanan hedduutti lakkaa'amantu biyya adda addaa keessatti akka deebi'anii qubsiifaman taasifame. Kuni dhugumaan gama kootiinii galatoomii baga gammaddasiin jechuun barbaada. Baqattoota deebi'anii qubsiifamanis baga gammaddanii baga iddoo bilisummaatti ceetan jechuun barbaada. Itti aansuudhaanii mee adeemsa isaanatti himi, waa'ee isaa maaltu itti dhaga'ame? Jara kana amma adeemsa as dhufuu isaaniitti biyya adda addaa keessatti deebi'anii qubsiifamuu isaaniitiin iddoo dhufan kana jechuun kaaba Ameerikaa keessa fakkeenyaa fi United States keessa warri dhufanii baqattoota Oromoo isaan duraas jiran akkamitti ilaalu? Gargaarsi isaan baqattoota ijaarsi sabaa maal jedhanii ilaalu? Akka nu hubadhe namni tokko irraa akka Oromoo kan Houstonii galanii Minnesootaas kan galanii gammachuu guddaadha isaaniif waan badiisa sana keessaa ba'anii carraadhuma biyya kan biraadhumaan tattaafachuu danda'uu isaanii isaan arganii jiru. Waan ibsan iyyuu biyya Libiyaa keessaa waan baay'een waan jireenyuma jiraachuu danda'amuun argine iyyuu isaanii yeroo gabaabaa turuu barbaadu jedhanii natti himaa turani. Developmentiin isin jiru waanuma ittiin ijaaranii jabaachuu danda'an hin turre jedhu. Yeroo biyya kana dhufanii carraa argachuu kanatti baay'ee gammadanii jiru. Garuu waan tokko kan nama tokko isaan gaafii natti iyyuu gaafatanii maaliif namni keenya kaan nu biyyatan dabarsine jedhanii gaafii kana kakkaasaa turani. Gaafii gaarii dhalleeyyuu. So wallaansoo qabaan ture ibsuu yaaluuf tokkummaa
tokkummaa Oromoo kan nu barbaachisu sana ganaa akka durii sana nu jalaa jajjabaannee garuu amma abdiin jira jedhee jajjabeessuu yaalaan ture. So haala akkasiitiin gaafii naga gaafachaa ture. Baay'ee gaariidha. Egaa mee akka laallutti baqattoonni kun rakkoo gurguddaa jala darbanii biyya kanaas ga'uu danda'aniiru. Faallaa sanaan immoo biyya kana keessa namoonni yeroo baay'ee turan waggaa 20-30 namoonni turani. Nagaadhaan jiraatu, badhaadhinaan jiraatu, ijoolleen isaanii mana barumsaa dhaqxii, namni jala hin miidhamu kallattiidhaan jechuudha. Garuu immoo yoo ijaarsa yookaan jaarmiyaa ijaaramuu dhaabbilee Oromoo laallee yeroo baay'ee namni Oromoo ijaaruuf otoo hin taane, Oromoo gargaaruuf otoo hin taane kan wal ijaaru murna kaayyoo Oromoo mormu ijaaruu irratti kan xiyyeeffatu yeroo baay'ee jaarmiyaa hawaasaa hedduutu jira, dhaabbilee siyaasaa hedduutu jira. Isaan kana keessaa hagamtuu baqattoota Oromoo yookaan immoo namoota biyyatti rakkatan gargaaruu irratti hirmaannaa godhaa jira yookaan hirmaannaa isaanii kamitti xiinxaltaadha? Akkamitti ilaalta? Baay'ee na gaddisiisee jira. Waggaa baay'ee waan ta'aa ture saba keenya keessaa waan dhugaan Oromoon akka mul'anne wanni gochaa jira. Rakkoon kun tokkummaa dhabuu dhiisuun ituma waa'ee tokkummaa ijaarra jedhamu akkatti namni wal mormu kanatu waan baay'ee dhiigee jira. Abdii namaas kan kutachiisee jira. Isarra jabaannee irra hojjechuun waanuma yaaduma tokkoon kaasuu danda'ama. Inni kun waa'ee politikaa miti, waa'ee jireenya namaati, waa'ee jireenya obboleessa ofiiti, obboleessi ofiiti, haadha abbaa ofiiti, ijoollee ofiiti. Jireenya isaanii irra yoo namni irra hojjetanii gaafiin hin jiru. Dhaabbata adda addaa keessa lixanii wajjin hojjechuun dirqama jechuudha. Politikaa kan jedhamu immoo akkamitti Oromoo bulchaa jechuudha. Politikaan namni kan biraa nu ajjeesee inni kun politikaa miti, inni kun human rights. Kana lamaan addaan baasuus barbaachisa jedheen fudhata. Si'a baay'ee waan biyya lafaa godhu namni tokko nama kan biraa mutuun kursuu politikaadha jedhanii ukkaamama deebi'ee isa kana mormuun nurra jira akka sabaas akka nama biyya lafaaf jedheen fudhata. Yaada baay'ee gaggaarii gurguddaadha. Mee osuma mata duree kana keessaan ba'een yeroo baay'ee wanti argaa jirru wanti mul'ataa jiru lafarratti biyya ambaa keessatti yookaan daayasporaa keessatti wanti mul'ataa jiru namni baay'een dhuunfaadhaan tattaafata akkuma kee kana jechuudha. Dhuunfaadhaan kophaatti tattaafatee nama gargaaruu yaalaa yookaan kophaatti waan tokko gochuu yaala. Gurmuudhaan yookaan immoo collectively gareedhaan wanti hojjetamu baay'ee mul'achaa hin jiru. Gareedhaan gurmaa'anii ijaaramanii hojjechuun kun baay'ee laafaa jira. Ati kana akkamitti fooyyessuun danda'ama jettee yaaddaa? Maaltu sitti mul'ata? Inni gaafii gaariidha. Isa kanayyuu nan kaase baqattoonni immoo baay'ee gaddanii sabni keenya maaliif kan biyya jiranii maaliif irra hojjetanii yemmuu jedhanii na gaafatanii waa'ee kanaan kaase. Oromoon tokkoon kan baay'ee hojjetanii baay'ee jiru jedhee isaaniif lakkaa'an ture. Oromoon kan hojjetani kana walitti fiduudha wallaansoo guddaan jedheen isaanitti hin kaasammoo. Akka isaanis abdiin kutanne dhuguma kaaste immoo waan baay'ee kan dhaga'amu si'a baay'ee akkuma yaadni namni sabni keenya irraan hojjetu jedhu garuu tokkoon warra hojjechaa jiranii jiru. So waan gochuu barbaachisus waan anis yaalaan ture namoota kan waa'ee Oromoo irra hojjechaa jiranii kana walitti fiduudha. Dhaabbanni maqaadha. Jiruudhuma irra hojjechuurra yoo walitti dhufne waan baay'ee gochuu dandeenya jechuudha. Jechuun akka dhaabbata Oromoo Support Group waan baay'ee kan dhiyeesse qorannoo isaanii baay'ee irra isaan iyyata dabarsaa ture. Dhaabbata Human Rights League of Africa iyyata isaanii dabarsaa turan.
baay'ee dabarsaan ture. Dhaabbata kan hawaasi kan Australia jirus kan dhaabbata Oromoo parliamentarianiinis Dr. Getaachoo Faanis waan isaanis dabarsanis isaan wajjinis hojjechuutiin waan barbaachisu dhaabbatuma kan hundinuu Oromoo kan hojjechaa jiran waa'ee haala jireenya iddoo waa'ee fayyaa Oromoo dhaabbata akka East African Medical Relief kan hojjetu Najjoo keessas kan hundinuu wajjin hojjechuu siini kan waan baay'ee duraa dhufuu danda'u tokko iyyuu kan wal hin fakkaanne iyyuu hojjechuu danda'ama jechuu waa'ee baqattummaa irra yoo ilaalani waa'ee fayyaas yoo ilaalani waa'ee baqattummaas tuqa jechuudha. Namni sababii qaba kan baqatan cunqursaanis jira, bishaan dhabuunis jira, lafa dhabuunis jira, waa'ee fayyaa rakkinni fayyaanis jira. Kan hundinuu walitti qabanii ilaaluu barbaachisa jedheen fudhata. Gaariidha. Dhaabbilee mirga dhala namaa kabachiisan ilaalchisee kan maqaan isaanii beekamu lama jiru baay'eetu jira, lama garuu kan maqaan isaanii beekamu jiru Human Rights League of the Horn of Africa yookaan immoo garee mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa kan jedhu kan Kanaadaa irraa geggeeffamaa jiru obbo Gaarumaa Faadhaanii. Lammaffaanii garee Oromiyaa Support Group yookaan garee Oromiyaa gargaaru kan jedhamu biyya UK keessa kan jiru yeroo baay'ee bakka bu'oota dhaabbilee kanarraa akkan dhaga'uu danda'etti namoonni Oromoo ta'an dhaaba kana keessatti misoomsomanii gumaachuu irratti rakkoo qabu. Rakkinni guddaan jiru dhabamuu jaarmiyaalee dhala namaa kan Oromoo ta'an otoo hin taane Oromooni dhaabbilee kana keessatti gurmaa'ee hojjechuudhaan rakkina qabaa yaada jedhu jira. Mee ati akkamitti ilaalta waan kana? Inni rakkoo guddaadha. Kanaaf rakkoon si'a baay'ee dhaabni biyya lafaa kan ilaalu miseensummaa yoo qabaate saba isaaniirraa yeroo sana iyyuu dhaabni kaanis yookaan UN'nis ilaaluu jalqabu. Ituma jiruu gurguddaa hojjechaa jiran. So kana namni amma yoo hin galmoofne rakkoon guddaa warruma hojjechuu barbaadanii sanatti fufuu garuu humna bal'inaan saba guddaa Oromoon eegate bal'inaan kan ga'uu danda'u biran ga'u jechuudha. Kanaaf aniyyuu abdiin tokko namni akka muuxannoo isaaniitiin yoo fedha isaaniitiin yoo waa'ee haqarra hojjechuu barbaadeen dhaabbata kana keessa filanii yoo keessa lixanii waan hundi keenya gargaaruudha jedheen fudhadha. Tokkoffaa qooda fudhachuutiin lammaffaa immoo akkuma dhaabbata adda addaa Human Rights League Horn of Africa United Nations statusii qabaa. Garuu caala waan baay'ee gochuu danda'a yoo namni baay'ee galmaa'an jiruun isaanii immoo akkuma beektanii waa'ee baqataa duwwaa miti waa'ee haqa guutummaa ilaalaa. Oromoo Support Groupiin immoo qorannoo baay'ee godha, research baay'ee godha. Isa kana faayyuu qooda fudhachuunis jira. Bal'inaan sabni keenya iddoo baay'ee fagoo waan rakkoo keenya furmaata arguu dandeenya qooda namni yoo fudhatanii jedhee fudhata. Ergaa gaariidha. Dhaggeeffattoonni keenya ergaa kana hojiirra oolchu jennee amannaa. Egaa tattaaffii ati gooteenii baqattoonni dhibbaa olitti lakkaa'amanii namooti biraas biyya adda addaa keessa qubataniiru. Gaaffiif deebii kanas kan gooneef kanaafi mee gargaarsi warra amma qubatee jiru kana wanti barbaachisu hin jiraa? Uummataaf dabarsuu ergaa dabarsuu kan barbaaddu yoo ta'e jechuudha. Uummata amma qubatee jiru kana biyya barsiisuu irratti biyya haaraa dhufaniiru, afaan hin beekan ta'a, rakkoon adda addaa jiraachuu danda'a. Kanaafi namoonni Oromoo ta'an yookaan jaarmiyaaleen hawaasaa gahee akkamii taphachuu qaba jettee yaadda? Gaafii gaariidha. Akka haala ittiin dhufanii baay'inaan resettlement agency'dha. Resettlement agency'n kun immoo si'a baay'ee ji'a ja'a isaaniif kennu gara naannoo kiluma ja'a akkas biyya baranii jiruu qabatanii of akka danda'ani gochuudha. So waan tokko kanaan ilaalu kan gargaaru tokkoffaadhuma
baga dhuftanii jechuudhaan kaanuma baruutiin waan gargaaran isaan gaafachuu akkuma namni tokko dafaniitti baraa dafanii waan baay'ee qabatu warra jiruu qabanii makiinaa bitan iyyuu jijjiiruu garuu isaanuma haaluma biyya kanaadhuma ibsuudhaan keessumeessuudhaan ofitti fiduudhaan akkasiin wal jajjabeessuu ta'a isaan jabeessuu ta'a isaanillee nu jabeessu akka isaan tattaafatanii biyya adda addaa keessa rakkoo keessa turaniiyyuu hiriira ba'anii akka sabni adda addaa waa'ee Oromoo baran iyyuu godhanii waan akka biyya Ameerika ta'anii waan baay'ee akka afaan Ingiliziitiin comfort malee jiraatanii lafa gogaa keessa turanii immoo campii keessa turanii refugee camp so kana waan baay'ee waan baramu irraa jira jechuudha. Suni haqaa mee gabaabsinee amma gara fixuutti deemaa jirraa gaaffiif deebii kana nu wajjin gochuu keetiif si galateeffannaa. Ammas baqattootuma wal bira qabee wanti kaasuu barbaadu rakkoon baqattootaa yeroo baay'ee mallattoo rakkoo Oromiyaa keessa jiruuti jechuun baqataan kan uumamu biyya tokko keessa rakkoon yoo jiraate baqataan kan uumamu biyya tokko keessa yoo mirgi hin jiraanne yoo haqni hin jiraanne yoo mirgi dhala namaa kan dhiitamu yoo ta'edha baqataan kan uumamu jechuudha. Gara akkuma ati immoo beektu baqattoonni kun ibidda baay'ee keessa darbani kun kan galaanatti nyaatamu jira kun rasaasni Liibiyaa keessatti iddoo adda addaatti kan itti dhukaafamutu jira kun kan bineensa nyaatamu jira kun kan lubbuunsaa akkuma rakasaatti badu hedduutu jira. Rakkoon kun hundeedhaan furamuu qaba yaada jedhu wayii qabda. Rakkoon kun hundeedhaan furamuudhaa fi aadaan baqattummaan kun balaan geessisaa jiru hagam tokko otoo biyyuma turanii waan tokko gochuun danda'ame hagam tokko waan gaarii sitti fakkaata. Gaafiin jechuu akka iddoo baqatanii biyyuma yoo itoon bahin yoo hojjetanii jechuudha. Biyyumarra taa'anii Oromoonni baay'een baqachuu filachuu irra biyyumarratti otoo qabsaa'anii maaltu dhufaa hin jedhe sila bidiruudhaanis lagatti dhumuun keen oolu namni maaliif biyyarra taa'ee akka hin falmanne hin taasifamne jechuu kooti. Inni gaafii gaariidha waan wal'aansoo guddaadha inni maaliif wal'aansoo guddaa ta'e yaadni isaa waan dhugaa guddaa qabudha biyya ofii ta'aniidhuma gabaasaniidhuma akka haqni Oromoo argamu gochuutu gatii caala qaba garuu haalli namoonni adda addaa waan isaan keessa darbanii adda addaa so eega akka ta'e baay'ee ana rakkisa nama boorsuu yaada kanarra kan wayyuu biyya ofii ta'anii jabaatanii wal gurmeessanii ofirraa kaasuudha waan qaamsaa jiru sana namatti himuun anatti ulfaata jechuukooti maaliif. Dhugaadha. Anatti illee natti ulfaateera gaaffii sana gaafachuun sababiin isaas yeroo tokko gaaffii kasiis gaafachuun namoonni rakkoo biyya jiru akka hubatan agarsiisuufi malee humnaa ol yeroo ta'udha namni kan baqatu jaallateen baqatu. Isa sana nan hubadhaan illee eegamee furmaati biyya irrattis akka gaggeeffamu hawwii keenya. Kanaaf dabalata tokkoon qaba kan gargaaru rakkoon kan biraa furmaata argamu yoo jedhanii dhaga'anii namni biyya jiranii dhaqanii baay'inaan bahuudha rakkoon kan biraa. Isa kana akka mul'atu badiisa akka ta'e biyya adda addaa biyya Araba deemanii biyya Yaman fa'aa keessa nama baay'ee miidhanii jiru. Yaman sana desert keessa Egyptii
Libya, Sudan, namni baay'ee miidhamee du'ani. So waan abdii qabu miti karaarra deemuun jechuun beeksisa gaariidha jechuun barbaade. Baqachuun waan abdii qabu miti akkuma furmaata dhumaatti yookaan last resort yookaan haga akka filannoo dhumaatti kaa'amuu qabaa jette. Yaada bareedaadha akkuma ati jette egaa namoota 150 ta'antu biyya adda addaa keessatti qubsiifame akkasii lakkoofsi sun sirriidha. Dhuguma 150 kan Tuniiziyarraa gara 75 immoo wani saluunirraa. Tole. So kuni baay'ee oduu gammachiisaadha garuu lakkoofsa kana yoo lakkoofsa warra dhumee warra bishaanitti dhume warra gamoo adda addaatirraa darbatamee dhume bira wal bira qabnee yoo laalle lakkoofsi kun xiqqoo fakkaachuu danda'a namni 150 ol ta'e baalaansii waliin godhu jechuu kooti yookaan waliin madaalu rakkoon uummatarra ga'aa jiru kan milkaa'ee qubsiifamuu danda'u 150 ta'uu danda'a kan dhumuu danda'u garuu isaa ol ta'uu danda'a. Maali yaadda kanarratti mee? Dhuguma keetii kana kan nama gaddisiisus kana kan nama yaaddeessus maal jechuu kootiisuma gaafii duraa kaaste sana dhaabbanni adda addaa Ethiopian migrants jechuurraa waan baay'ee akka mul'anne godhe waan isaan ilaalan immoo Sumaalee duwwaa jedhanii ilaalu. Garuu baay'ee Oromoon baay'inaan kan biyya adda addaa baqachaa jiru baay'eedha. Amma iddoo tokko yoo ilaallanne bishaan iddoo Sumaaleef Yemen gidduu sana yoo ilaalle 2012 keessa gara warra baqatanii kan ilaalanii UNHCR maaliyyuu gara 75 ol ture. Gara 45 amma 50tu baqataa naannoodhuma biyya keenyarraa dhufe. Walakkaa caalatu Oromoo jedhanii of ilaalu. Lakkoofsi kun baay'ee guddaadha. Isaan kun immoo warra bishaaniin darbanii kan achi ga'anidha. Meeqatu bishaaniin kan dhumani baay'eetu jiru. Kanatu mul'isa rakkoon kun akkam akka ta'e. Karaa baay'ee tokkoffaa lakkoofsa dhugaa hin qabne. Meeqatu dhume? Eenyumoo kan dhume Oromoon lakkoofsa guddaatiin warra dhumanii baay'eedha. Sadaffaan immoo rakkoo kan ammuma naannoodhuma Harargee keessa argame kan liyu poolisiin badiisa hamaa Oromoorra geessisani. Yeroo isaan immoo badiisa achirra geessisani sabni qotee bulaanis warra baadiyyaa jiran iddoo adda addaa jirani baqatanii Sumaalee lixu. Isaan kana keessaa lakkoofsa baay'inaan dhumanii. Kanafaatu baay'ee nama gaddisiisaa rakkoo kan guddaa kan ta'e kan agarsiisu immoo kana faata. Tolee obbo Mardaasaa Addisuu reediyoo Oromoo Pirees irra dhuftee gaaffiif deebii kanan wajjin gochuu keetiif guddaa si galateeffannaa. Akkasumas baqattoota Oromoo biyya Liibiyaa keessaa 150 ol kan ta'an biyya adda addaa keessatti akka qubatanii atii fi namoonni si fakkaatan gargaaruu isaaniitiif guddaa sin galateeffannaa. Kuni gocha gaariidha. Dhaamsi dhumarratti kennitu yoo jiraate dhaamsa kee wanta kana gaaffiif deebii kana keessatti hin kaasin yoo jiraate dhumarratti wanta ati kaasuu barbaaddu yoo jiraate kaasitii ni xumurra. Gara dhumaarra akkuma jedhe waa'ee du'a jireenya Oromoorra hojjechuu waa'ee fayyaa Oromoorra hojjechuu hundi keenya qooda fudhachuu dandeenya. Idduma jirurraa yoo goone furmaata argina. Tokkummaadhaan hojjechuun furmaata agarsiisa jedha obbo Mardaasaa Addisuu. Galatoomaa dhaggeeffattoota keenya reediyoo Oromoo Pirees dhaggeeffachuu keessaniif nagaan oola.
somorti Oromia dice Gabru ma kaisati Ala pirande monde Bili somorti Bili somorti Cercare fetirro Arer dirreda wa cercare fetirro Awashi fada ma bushoktu fin finne Arme birande Afanko adato Viejo senato L'amico sabajo La paquete birande mu Afanko adato Viejo senato L'amico sabajo La paquete birande mu Paratu, persisa, persistu Potata, gandala, sapona, sapontu Camisa, fugota, toccorota, kenya Dice virandemo se non agafati